Okay, ashama harka fuunee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee amma immoo waa takkaan isin garsiisa. Suuraa keenya akka kaanetti akkuma inni jiru sanitti piroofaayila irra godhachuuf yoo feene feesbuukii yoo feene waatsaappii wooma barbaanne irra jecha yookaan googilii akkaawuntii irra kaawwachuudhaaf waan barbaanne irra kaawwachuudhaaf yookiin suuraa keenya ta'a yookiin ammoo footoolee adda addaa fakkeenyaaf daawulood kan godhatan opeeraa keessaa googilii keessaa wantoota adda addaa keessaa yookaan ammoo feesbuuk ofarraa seef godhattee jirtanii garuu footoon kana piroofaayila irra kaawwachuu barbaaddu garuu ammoo inni saayiziin isaa guddaa waan ta'eef akka jiru sanitti irra isiniif taa'uu hin danda'u ni murama jechuudha isin irra kaa'uudhaaf deemtan fakkeenyaaf isa sanii isin garsiisuudha barbaada. Akkuma inni jiru sanitti footoo saayizii guddaa fedhe yoo ta'e akkuma inni jiru sanitti piroofaayila irra kaawwachuudha dandeenya jechuudha. Okay, isa kana gabaabumatti fakkeenyaaf maal jettanii barreessitu akkuma asirraa arguu jirtan kana square quick ka jedhu kana jechuudha. Okay, amma keessanii baay'ee yeroo bantan akkana isiniif garsiisa jechuudha. Fuulli isaa jalqabaa akkana bakka kana irratti dho'itu jechuudha. Kuni kaameraa suuraa kaasuudha. Inni kun koolleejjii gochuudha. Inni kun koolleejjii jechuudha. Isa suuraa hedduu walirratti hiitanii piroofaayila irra godhachuudhaaf dalagdu jechuudha. Keessaanii bayaa inni kana kunoo jechuudha. Square quick jedhama. Play Store keessa galtanii daawulood godhattu jalqaba. Inni kun appilikeeshina bareedaadha. Appilikeeshina ammallee saayizii isaa guddaas miti. Fakkeenyaaf maal jennee barreessina asirratti square quick jennee haa barreessinu. Ofii isaatiin hubaasa kunoo kana jechuudha. Isa kanarra dho'ina. Sanbooda isa jalqabarraa kana jechuudha. Square quick pro no crop photo ka jedhu kana jechuudha. Isa kanarratti dho'ina jechuudha ka jalqabaa kana. Directly already kiyama daawulood ta'ee waan jiruuf akkana jira garuu keessan daawulood isin gaafata anama daawulood hin godhu keessaa baay'ee jechuudha naaf bu'ee jira isin garsiisu qofa akkaataa isaa gabaabumatti irra deebi'een isin garsiisa square quick jettanii barreessitu jechuudha kunoo asitti bakka kanarratti square quick and quick jettaniiti barreessitu san booda sarchi irra gootu isinii fitaa isa kana buufattan jechuudha. Haaluma kanaan buufattanii bas itti fayyadamtanii baay'ee tokko namatti tolaa nama meeqa daawulood godhatee itti fayyadamu jira. 100,000 jedha garuu ammoo koomentii isaa fakkeenyaaf yoo ilaalle loof itti jedhanii namni bareedaam jedhu hin jiru baay'ee namni jechuutti jira jechuudha. I love it. Okay, keessaa baana fakkeenyaaf mee amma hojjedhee isin agarsiisu fakkeenyaaf jalqaba WhatsApp keessa galeeme garaagarummaa isaa isin garsiisa. Fakkeenyaaf WhatsApp keessa piroofaayila jijjiiruu barbaadaa jedhu ay keessaa dhufnu. Okay, mee amma isin garsiisa. Okay, fakkeenyaaf isa kana keessaa mee isa kanarratti haadhee fakkeenyaaf inni kun amma akka arguu jirtan kanatti amma yeroo fakkeenyaaf irra hidhuudha barbaanne kanaa ol nuu banuu hin danda'u jechuudha. Akkuma argitan kan amma yoo gadi bunne gubbaan olii kun guutuun kun akka irraa muramee hafee jira jechuudha. Kunoo ni argitanii yoo ol bunnes kunoo gama kana miila irraa gaditti irraa muramee jira jechuudha. Akka argitan kana guutuun isaa murameera kuni. Kanarra nuuf dabarsuu hin danda'u nuuf fuudhuu hin danda'u jechuudha. Booddee mee isin gati akka inni guutuu isaa nuuf fudhatu. Okay, keessaa baana. Isa kana hojjedheen isin garsiisaa amma fakkeenyaaf keessa gallee sirreessinaa footoo san irratti hin dhayaa. Okay, footoon ammaa sun mee isa jira. Kunoo isa kana jechuudha. Isa kanan tolchee dhufaam. Baay'ee tokko namatti tola appilikeeshinii kun akkuma arguu jirtan kana amma guutuu isaa amma akkatti nuuf kaa'ee jira yoo barbaanne
kalara isaa baakgiraawundii isaa waan feene kaachuu dandeenya jechuudha. Fireemiitti jijjiiruu dandeenya. Filattanii jechuudha waan barbaaddanitti. Fakkeenyaaf fireemii isaa jijjiiruu barbaaddan kunoo akkana. Yoo barbaaddan kalaraas isiniif jijjiira. Yoo barbaaddan kunoo waan barbaaddan gochuu dandeessu jechuudha. Xarafa isaa kana lameen. Okay. Haala kanaan jechuudha fireemii yoo itti gochuu barbaaddan garuu waan hin barbaanneef. Okay, mee seef godhee isin garsiisaa. Seef kunoo gubbaa kanarratti qabaa bakka kanatti seef gootu jechuudha. Yoo itti barreessuu barbaaddanis kunoo bakki itti barreessanii isin jira waan barbaaddan jettanii irra barreessitu. Ani garuu waan hin barbaanneef isin garsiisuu waan barbaaduuf okay seef godhee isin garsiisaa. Okay, seef ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barbaaddan kanarraa garam jijjiiruu dandeessu kunoo akkatti ol guddisuu dandeessu akka xiqqeessuu dandeessu akka barbaaddanitti jechuudha. Mi'aan fakkeenyaaf duuba deebi'eetiin amma piroofaayilii irra godheen isin garsiisa jechuudha WhatsApp irra. Okay. Square quick ka jedhu bira dhayna jechuudha amma yeroo barbaannu. Okay, footoo isa amma hojjenne san eessatti nuuf kaaya. Kunoo isa kana jechuudha. Reefu guutuu naaf fuudhuu dide amma fakkeenya reef bakka kana bira dabruu dide amma mee kunoon ilaalla kunoo walmaan kaatti godhe hundi isaa guutuu isaa fudhatee jira jechuudha. Akkanumatti fakkeenya piroofaayila keenya jijjiirre jechuudha amma fakkeenya guutuu isaa mee maalaallu kunoo reef garuu akkuma argitan kunoo armaa gad guutuu irraa asii gad irraa muree yoo ol bunna asii gad irraa murame yoo gad bunna immoo asii ol takkatti irraa murame jechuudha. Mataa kiyya kanarraa mee fakkeenyaaf suuraa dhaabbataa tokkoon jijjiiree isin garsiisa. Suuraa dhaabbataa. Okay. Of duubaa deebinu. Suuraa dhaabbataa tokkoon isin garsiisa fakkeenyaaf. Mee isa kana isin agarsiisa amma fakkeenyaaf isa kana guutuu isaa akkatti yoonni hin keenye. Guutuu isaa akkatti naaf fidee jiraami seeviin godha. Waan akkas irratti hin barreessu. Okay. Mee amma immoo isa seef goone kanaa miti kaan laallaa isa oriijinaalaa san jijjiiruudhaaf laallaa jechuudha WhatsApp irratti hanga irraa muru laallaa. Okay. Inni kuni kan oriijinaalaati jechuudha. Oriijinaalaa miti inni kan amma hojjedhisan jechuudha. Okay. Ai keessa laallaa. Inni sun kana. Kunoo amma fakkeenyaaf ni muree jechuudha kunoo asitti akkam argitan kanatti kunoo amma. Kunoo asiin mataa na muree jira jechuudha akkam argu jirtan kunoo asii ol muraa jechuudha irraa murame. Yoon ol butes kunoo as dhaabbati kiyya kana mul'ii kiyya kana gad narraa murutti jira footoo kana muruu jira jechuudha amma akka argu jirtan kana. Hin fudhatu jechuudha guutuu isaa WhatsAppiin kanaa ol jechuudha fakkeenyaaf. Meeqa isaa baana amma guutuu dhaabbataa kana guutuu kareef hojjedhisanii isin garsiisa amma kunoo fakkeenyaaf. Okay. Square jedheetiin jira kan isaa jechuudha bakka kophaatti kunoo isa kana jechuudha kan amma hojjedhisun. Kunoo amma mee fakkeenya reef kunoo hamma kana ni muree jechuudha. Yeroon an ol butu hanga gad muraa jira jechuudha. Yeroon gad butus kunoo hanga bakka kanaa na muree jira jechuudha reefu gama olii kana guutuu afaan funyaan kana ol narraa muree jira amma mee guutuu fakkeenyaaf akka kunoo haaluma gabaabaadhaan kunoo guutuu akkuma ka'e sanitti. Waaw baay'een itti gammaddan isiniin jedha itti fayyadama baay'ee tokko appilikeeshina namatti toludha fakkeenyaaf isa kana mee Facebook irra haa goonu yookiin ammoo wanta biraa irra fakkeenyaaf bakka biraatti haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf Facebook irratti ni danda'ama.
fakkeenyaaf feesbuuk irratti yoon jijjiiruun barbaade select profaayilii jedha. Footoo isa kana osoo hin taane mee kanaan irratti dhahee ilaala. Isa kana ni fudhata. Kun akkatti guutuu isaatiin nuuf kaa'a jechuudha. Akka amma arguu jirtan kana jechuudha. Haala kanaani. Fakkeenyaaf keessaa haa bayu. Maalirraan kaa'ee isin garsiisa. Bakka biraatti imoo irra kaayame fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf gaalarii imoo ni fudhata. Wanta tokko tokko irratti fakkeenyaaf kan orjinaalaa isiniif hin seene jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Kan biraa wanta biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.